Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne taansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuun dagatina kallattii mangara mata duree oduutti dabra oduun jalqaba. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyoota ollaa itti dhaadatanii jiru akkasumas akeekkachiisanii jiru. Dabalata oduu kana qabna. Oduun itti aanu Itoophiyaan gabatee konkolaattota guutuu Itoophiyaa keessa jiranii akka barreeffama tokko qofaan ibsamu kanas itti qubee afaan Amaaraatii fi akkasumas kaartaan Itoophiyaa kan irratti maxxanfamu qofa akka taane labsiin raggaasistee jirti. Kun immoo yaada garaagaraa kaasee jira. Dabalata oduu kana qabna. Oduu oolmaa Oromiyaatiin loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo argatu beeksisaa jira. Mootummalleen sochii waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru hordofuudhaan bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhachuuf of qopheessaa kan jiru akka ta'e odeeffannoon keessoo isaaniitti baate ibsitee jirti. Oduun inni biraa oduu ispoortiitti Oromiyaan barana kilaboota lama gara Piriimiyer Liigitti ol guddisee jira. Dabalata oduu kanallee qabna akkasumas oduu biyya alallee qabna guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyoota ollaa akeekkachiisanii jiru. Itoophiyaan ammatti biyyoota ollaa waliin nagaan waliin hojjechuu barbaaddi. Garuu biyyoonni ollaa kana dhiisanii faallaa kana yookaan waan biraa ka yaadan yoo ka jiraatan taate waan gatii isaanii ni kenninaaf jedhanii jiru. Haasaa kana kan taasisan kabaja guyyaa bu'uureeffama poolisii Itoophiyaa waggaa 116ffaa irratti yoo ta'u haasaa taasisaniin faayidaa biyya keenyaa kabachiisuun hojii keenya isa duraati jedhanii jiru. Akkasumas nuti amma kaayyoon keenya biyyoota ollaa waliin hojjechuudha. Tokkummaadhaan nagaa biyya keenyaa eeguudha. Garuu diinonni keenya nu bittinsuu fi nu qooduu barbaadu. Biyyoonni ollaa waliin hojjechuu kana dhiisanii kallattii biroo yoo qabatan nutis akkuma abboota keenyaa miira gootummaatiin tokkummaan faayidaa biyya keenyaa kabachiisuun hojii keenya isa duraati jedhee jira. Kanaaf immoo kan nu barbaadan yoo ka jiraatan taate daaraa botoroo isaan goona jechuudhaan dhaadullee akeekkachiisallee dabarsee jira. Akeekkachiisa kana immoo kallattiidhaan biyya kanaaf jedhuu baatus kallattiidhaan Eertiraaf akka ta'e wantoonni akeekan jiru. Kunis tibba kana ulaa galaanaatiin wal qabatee ataakaroo hamaa keessa galuu Eertiraa wajjin kan beekamudha. Kanarraa ka'uudhaan Eertiraaf dhaamsi kun dhaamamee jira. Oduun itti aanu Itoophiyaan mallattoolee sabaa fi sablammoota akkasumas naannolee ibsan kamuu akka badan hojjetaa jirti. Hojjetaa jiraachuu bira dabritee qajeelfamaa fi labsiidhaan raggaasisaa jirti. Qajeelfama guyyaa lama dura baasteen baankileen maqaa sabaatii fi naannoleetiin moggaafaman kana booda maqaa akka jijjiiratan murteessitee jirti. Kanatti aansunis labsiin bira raggaasifamee jira. Konkolaattonni biyyattii keessa jiran guututti taargaa yookaan immoo gabatee itti jedhu qofa labsiidhaan raggaasifamee jira. Qajeelfamni ministeera geejjibaa fi loojistikiin bahe kun mallattoolee naannolee fi bulchiinsa magaalaa adda addaa yeroo ammaa gabatee konkolaattota irratti jiru hojiin ala taasisa jedhamee jira. Ministeerichi sanada gosaawwan lakkoofsota gabatee konkolaattota Itoophiyaa fi murteessuu mallattoolee fi akkasumas qajeelfama kenniinsa tajaajila 1050 loosaa 2017 jechuudhaan raggaasisuu beeksisee kana irratti gabateen konkolaattota biyyattii akka jijjiiramu ibsee jira. Sababni ijoon gabatee lakkoofsa konkolaattota itti jijjiiruun barbaachiseef akka walii galtee idil addunyaa Itoophiyaan mallatteessitu bu'uureeffatuu fi qaawwa hojmaataa ture badii qabeenyaa akkasumas gabateewwan sobaa to'achuuf akka ta'e ibsee jira. Inni kana haa jedhu malee dhimma kanaan wal qabatee hayyoonni siyaasatii fi qaamoleen garaagaraa dhimmicha kana dura dhaabbatanii jiru. Adeemsi kun adeemsa ol aantummaa saba tokko mirkaneessuuf hojjetamaa jiru. Adeemsa ol aantummaa warra Itoophiyaan takka amantiin tokko afaan tokko alaabaan tokko jedhu sabaaf sablammoota irratti fe'uu fi hojjetamaa jiru jechuudhaan shakkii qaban kan ibsan jiru.
kallattii kanaan balbala haa banan malee adeemsi kun kan kanatti dhaabbatu miti. Adeemsa bulchiinsa federeeshiniitiin wal qabatee bulchiinsa amma jiru ka federaalaa kana balleessuudhaan sirna qeenxee isa biyyattii tanaaf dhukkuba ture, isa biyyattii tana hiyyoomse, isa biyyattii tana qancarse, kan uummanni ofirraa lafaan ga'ee ture uummata irratti deebisuuf hojii hojjetamaa jiru jechuudhaan ibsamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti Shaggar Bahaatti humni waraana bilisummaa Oromoo guddaan socho'aa akka jiru habuurraa diroon gooneen mirkaneeffannee jirra jechuudhaan Jeneraal Yilmaa Mardaasaa himee jira jedhama. Akka odeeffannoo nu ga'e ibsutti sochiin kunis taasifamaa akka jiru Liiban Cuqqaallaa fi akkasumas sulula Awaash keessa akka ta'ee fi sochii taasisaa jiru kanaanis kan kallattii sulula Awaashin jiru mooraa waraana Awaash kan mootummaa to'atuu danda'a jechuudhaan yookaan tarkaanfii irratti fudhachuu danda'a jechuudhaan tarkaanfiin durfamee akka fudhatamu himee jira jedhan. Odeeffannoo isa ga'e kanaaf immoo muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed ajaja komaandoo addaa Jeneraal Shumaa Abdataatiin hoogganamu humni guddaa fi meeshaalee gurguddaa hidhatuun garas akka bobbaafamu ajaja jedhan. Sochii taasifamaa jiru kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo daandii Itiyoo Jibuutii guddicha taargeetii godhachuun ni mala jechuudhaan humni komaandoo kun dursee dhaqqabuudhaan naannawa kana akka to'atu ajajni akka dabare dhagahamee jira. Gara biraatiin immoo Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa ajajaa waraana waliigalaa odeeffannoon kun dursee isa ga'us tarkaanfii fudhatu irratti harkifanni akka irratti mul'atee fi ajaja amma dabare kanaan humna komaandoo kanaa fi akkasumas meeshaalee gurguddaa kana akkuma lixa biiftutti waraana bilisummaa Oromootiif geessitan akka hin taane jechuudhaan akeekkachiisee jira jedhama. Kun akkuma jirutti ta'ee guutuu Oromiyaa keessatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru waraanni bilisummaa Oromoo cimsee kan itti fufe yoo ta'u, haaluma kana lixa Oromiyaa qeellam Wallaggaa aanaa Anfillootti guyyaa kaleessa haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Guyyaa kaleessa sa'a 4 irraa jalqabuun aanaa Anfilloo ganda waabaa eebbaa iddoo addaa biiftuu bilisummaa jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaanis loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoon akka adabeessi odeeffannoon nu gahee jira. Oduu biyya alaatiin muummichi ministeera Yemen hojii gadi dhiisuun dhagahamee jira. Ministeerri muummee Yemen Ahmed Awaad bin Mubaarak aangoo gadi dhiisuu isaanii pirezidaantii fi miseensota mana maree hooggansa pirezidaantichaatiif kan beeksisan ta'uun himamee jira. Rakkoo fi qormaanni hedduun akka isaan mudates hubachiisuun isaanii himamee jira. Ahmed Awaad bin Mubaarak rakkoolee fi qormaata isaan mudate wayita ibsan inni guddaan aangoo heera mootummaa isaanii fayyadamuun dhaabbilee mootummaa hedduu haaromsuu fi murtee barbaachisaa ta'e murteessuu dadhabuu isaanii akka ta'e fuula X isaanii irratti eeruun hojii dhiisuu isaanii gamanumaan ibsanii jiru. Oduun itti aanu Taanzaaniyaan kabaja guyyaa hojjettootaa sababeeffachuun mindaa xiqqaa hojjettoota damee mootummaa parsantii 35.1 dabaluuf murteessitee jirti. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa Saamiyaa Suuluu Hasan mindaa ji'a shilingii 3,700 tilmaama doolaara 50 kan ta'u jechuu irraa gara doolaara 147 hanga doolaara 200tti guddisuu fi waadaa seenanii jiru. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa Saamiyaa Suuluu Hasan haasaa tibbana guyyaa hojjettoota ilaalchisee taasisaniin dinagdeen biyyattii parsantii 5.5 guddatuu ibsite. Kanaaf faayidaa kana qooduun sirriidha jedhanii jiru. Iskeelii mindaa biroo irrattis fooyya'insi akka godhamu waadaa galanii jiru. Kana malees mootummaan caasaa kaffaltii damee dhuunfaa akka gamaggamu ibsanii jiru. Oduu ispoortiitiin kilabni kubbaa miilaa Nageellee Arsii shaampiyoonaa liigii ol'aanoo ta'ee jira. Oromiyaan bara kana kilaboota 2 gara pirimeer liigitti ol guddisee jira. Kilabii kubbaa miilaa Nageellee Arsiitii fi kilabii kubbaa miilaa magaalaa Shaggar. Kilabni kubbaa miilaa magaalaa Nageellee Arsii galchii 3-1 Shaggar injifachuudhaan shaampiyoonaa liigii ol'aanoo Itoophiyaa bara 2017 ta'ee jira. Dorgommii yookaan falmii liigii ol'aanoo Itoophiyaa bara kana Shaggar sadarkaa 2ffaan yeroo xumuru Bunni Beenchii Maajii sadarkaa 3ffaan xumuruudhaan
dorgommii bara kanaa milkaa'anii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee Piriimiyer Liigii Itoophiyaatti guddachuu isaa kan mirkaneeffate kilabiin Nageellee Arsii sirni simannaa ho'aan taasifameefii jira. Jaalattoota fi deeggartoonni kilabichaa lakkoofsan baay'ee ta'an yookaan immoo kumaatamaan lakkaa'aman yeroo inni magaalaa Nageellee Arsii dhaqqabetti yookaan gahetti bahanii haala ho'aan sirna ho'aan simatanii jiru. Sirna simannaa kanarratti keessummoonni garaagaraa argamanii jiru. Walumaa galatti Oromiyaan kilaboota lama gara Piriimiyer Liigitti ol guddisuun itti milkaa'ee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjinis wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna. Nagatti nu tura.